Akkam jirtu daawwattoota keenya gara chaanaalii keenyaa dhuftanii har'a akkamitti Gmail akkaawuntii akka itti banamu isinitti agarsiisa. Amma jalqaba irratti email login new account kan jedhu sarchi goona sarchi baatar irratti yookiin immoo create new email account kan jedhu sarchi goona. Achi isaa nuu dhufu irratti fakkeenya account.google.com kan jedhu dhufuu qaba. Isa tuqnaa achi create your google account kan jedhu hin dhufaa. First name fakkeenyaaf Odaa Gadaa jenneet first name Odaa last name Gadaa isin maqaa keessaniin gochuu dandeessu. Achi username wanta hin irraanfanne tokko ta'uu qaba. Yeroo baay'ee emailiin nama jalaa bada 2 3 fa'aa qabaattan. Kanaafuu wanta hin irraanfatamne just maayindii keenya irratti dafee wanta dhufu tokko gochuu qabna. Available isa jedhu kana ishee kana jechuudha. Ishee kana keessaa filachuu dandeenya. Odaa shanitoo jennee fakkeenyaaf paasword wanta hin irraanfanne tokko irratti barreessina. Jira jechaa jira. Malumaaf barreessina paaswordii keenya. Sorry, your name must be 6 or 13 characters jedha. Jaan guurnee ani jaan 5 godheef 55 jedhas akkasitti yoo dhufe. Jira jechaa jira. Duwwaa 9 akkas yoo jenne akkasitti fudhateera. Odaa duwwaa 933 kan jedhamu fudhateera. Isinis yoo error isinitti dubbisa ta'e wanta hin irraanfanne tokko irra deddeebitanii yaaluudha. Paaswordii keessan galchitu next jettu jechuudha. Achi phone number must guutuu qabdu asirratti. Itoophiyaadha 9 lakkoofsa keessan guutuu qabdu. Odaa duwwaa 933 @gmail.com. bara dhaloota keessanii barreessitu. Ani raafileen guutaa isin itti yaaddanii guuttan beessa. Gender male isin immoo kan keessan barreessitu jechuudha. Next jenna. Kanaafuu waan akkasii fida poolisii ittiin bulmaataa. Next I agree callisaati. Kanaafuu baneena welcome to Odaa Gadaa jedha. Kan keessan isa kanatti welcome jedhee isinii fiduu qaba. Paaswordii keessan forget hin godhina. Dandeessu peeparii wayii irratti barreeffadha. Akkasitti banama. Galatoomaa. Informationii garagaraaf akkataatti akkaawuntii YouTube akkaawuntii akkamitti akka banamu barbaaddan immoo viidiyoo biraa isiniin hojjedha. Follow na godhaa. Galatoomaa. Subscribe gochuu keessan hin irraanfatina. Galatoomaa.